قرات ابو ربي نبرسيس ربي نبرسيس انس بر ربي نبرسيس ربي ما نمن ربي نمر ربي نبي راني كرا علماء راني برد ملي ربي راكلت لكن برد خجبت ان الله على كل شيء قدير ابن حسين ميت فوفا يعني اوبسي سنتون رقبه ربي واوندر دنديا سنه برسيس اوكي ايه ربي نما ربي برسيس اركرنه نما نمن برسيسين اركرنه نما ربي برسكوني ربي ابن حسين سيبه كنا ان شاء الله أمزان نما تكر رامبرني رسول رامبرني علماء رامبرني صحابة رامبرني أبو علماء يديروا هي قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت. أيوة تنرى بركة علماء جرازة علماء الرجاء irrecha makan deh mas irrecha makan deh mare ho jecha ulte marufte sin number etta Allah yamza aye okay tifufa wallahi jenna kadiyat fajman raha senjenna no indera akas jadan ka warre guda ko bar takbir ta labbaik allahumma labbaik kana majadu anin jenne bar mare ho afan oromo ni beita abot yan sitti mujir dagay say mare ho nim bexe mal jecha mare ho chun maramu jechuudha waan biraati maree hoo jechuun marama jechuudha maramu jechuudha ibnu ni kutani akkas mashallah deemen ndagama assalamu alaikum wa alaikum salam ndagame طيب walla geefatuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo walla geefatuun dhabame wanni asirratti eenyuuf hin jiru. Yoo waan tokko sirraa fudhadhu waan sirraa fudhadhu tokko hin jiraanne yoo wanni narraa fudhatu tokko hin jiraanne waan asirratti wal buunuuf hin jiru hundi keenya mana keenya galannee waan silaa barsiisuun nurra barbaachisu tokko baratuun. Yaa riimni namus dee'oo kan taates deemuun hin danda'a. فلذلك مالي ونرتي ولا بوجرتنا مالي يعني. ونرى والدمنه afaanuma oromootiin atis gaa yeroo haasa'uu deemtu sharxiin ajjeesan qofa waan irra dubbatu jirru qofa ta'uu qaba waan biraa minna haasa'inaan kuteen yeroon qabu. Wooma hagee ammaa fi ustaaz maama bayaan irra wal falmine qofa ta'uu qaba. Ayata quraanaa suuratul maayidaa jechuudha haa 73 sanirra jirra. Sigaltemi yo ibn sananati mayni yaro wan irratti wal dhabne waaqeffata rabbiin quraana keessatti dibbatee jira achirra jirra bakka waaqeffata rabbiin quraana keessatti dibbatee dijjaani eega waliin dubbatuuf deemne anaafi ani isa waliin haasoftan illee dhageenya man akkuma seeneen akkuma dhufeeni wan irratti waliin haasofne ajandaa gogoranne viidiyoo isaa agarree waaqeffata rabbiin quraana keessatti dibbatee jire suuraa maayidaadhaa qara'ee نفسر جاني بكت واقف فتى ربي قرآن خيس دبته ناس كن جاني رانو قافدا برسل إندرا نمي واني ناس وتوكو آداب مصادر التشريع برباچيسا كان مان والكيت ما وزك وانكني كسي نتوكو متي مالف جناني إيزي أتبقى على أكمني بيخو وجدهم ابن حسن واني رو ولدم نكفر دبچو يو تبرا عصوياتن أن إنك أبونين دي مدواني سنيفين دفين إسان نيامين دفين مسي قلت kanaafuu bar waan diiniitti wanda dubbatu jiru amantiidhaami. Kanuma sa'ee diinii bar sunis waan biraati miti kanuma nuti irra jirru diinii. Amantiin keenya bar masaadira qaba masaadira halkan kana godhu dalaga qabna. Gabaabsuun waaf bar kanaafuu waliin fudhannaa yoo ta'e kan masaadiru tashriici wanni nuti diinii keenya Ibn Hasan ya ilahi ابن حسن حمزة وان رول دمني تكتب مثلا بيتشا أتيز تكتب مثلا رجعت كندو تكتب سنتامي سورة مائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة آية تكتشا كنا نمكم في البجاز دقيفة جرا وانا ما رفتهجا آية ما تكتشا كنا نفسر يكا تكتشا كنا نفسر أتباو تدي بس حمزة سيغان أني نفسر يو فسرين تيجي فرصة كودس Hamza Allah temai mati ini bertemu hagasum طيب ربي سبحانه وتعالى آية كان كيستي
لقد كفر الذين قالوا آية بلده وان لا يفرجوا ناس يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين لحظة فسر سيقرأ لحظة أوكي يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله ربي سبحانه وتعالى قدتي قلته ماجدا لقد كفر الذين قالوا لقا كفرا والرجل أنسون لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يمكن أمو لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم آية جل نو 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 نجينا ربنا كنا لحظة جري آية برات آية كنا نو نجرا Hamza hafid ayat tokkicha guutuutti qaree hafid of أيه نمر برا خجيبة خنيان نمر دقي فردونين دي ما فين جابر طيب لقد كفر الذين منجرجرين انجرجرين دبلان أن سديسين نمر برا خجيبة خمر افتران الله كذي بلاي بنويا كم يوجين تنا I don't care ما ندي بدون يدي إيه جانا كم خجيبة برا خاو خجيبة دقي فردا تايتي خجيبة دقي فردا ayat ini seri itu muriat emma إيه جا كسي جا ونور أستاذ وانت تاي أستاذ دنيا تاي يوم نيجي آيات أم فسرنا طيب آيات أم فسرنا تنا انتقتين طيب أنا فسر يعني سدورة جرا آيات إني داير لا لفيفو فسروا في الديمة لا فسروا في الديمة آيات أكاس جدولين نجرا مو هنجرو سني في سبودة إذا سنكراتها أما خنا مخا كروج جروي أجابني المرفه ابن حسن ميك أنا ما إني في تجهنا كرابي مدي فما وجه أنا متي أنا متي أي طيب ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى أكل جدا لقد كفر الذين قالوا لقى كفرا جدا إن الذين قالوا إسانوا وانجلا ما جدا إن الله ثالث ثلاثة إسان جدا سني ربين سدين تكوتي كان جدا سن سدين تكوتي يعني سدي كيسا تكو ور جدا سن كانوا مامي عيج وي أجاب هو ديمو جرنا ديمو ديرو وما من إله بريت يبر نبريت أبو قفت يعني السيفي في تأتي هو اللي قال ملكهم في حمزة ملكين أبويت نقولان نين ملال مويت وما من إله Hamza rabado كبرمان إيه قفت جيم هذا إلا إله واحد كبرمان كبرمان هنجرو irradi دكامو وما من إله إلا إلا أساتي ويخيا أقعد ما فتر وما من إله إلا دي بأمزة زمجري سيفا فسر وما من إله إلا دي ابن حسن وما من إله كبرمان هنجرو جتو إلا إله واحد إلهي كبرماتو كتشمالي جتو وإن لم ينتهوا يوهن درقمين عما يقولون وانجدا كان الراهي ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم تقوف جرا يوكين أموك أمسوف جرا إبدا إسين لا لسيتو تاتي ورّي أما أكنا جدوكوني ربين سدين تقوتي ورّي جدوكوني يوهن درقمين جتش كان الراهي إبدا إسين لا لسيتو تاتك أمسوف جراني جد ربي سبحانه Hayyib nosan cuma dapat domat. Okay. Ustaz dapat Ustaz Din dapat wanin jofi jiraf wanin jofi jiraf. Oh no watakallen je yobs. Ayye. Okay, Ibn Hasan. Warri Rabbiin tokko joo khuni azaba la laysa qammasuuf jiran jaa yani akkasimi akka tafasirtetti. Akkasimi. Warri Rabbiin sadii joo. Warri Rabbiin sadii warri Rabbiin sadii tokkooti jedhu. Sadeen tokkooti jedhu garuu Rabbiin tokko warri kas yommuu azaba la laysa qammasuuf jiraa jaa. Warri Rabbiin sadeen tokkooti jedhu na. Qammasuuf jiraa jaa.
warri rabbiin tokko jedhu sun taane warri rabbiin sadeen tokkooti saalisu salaasa warri jedhu warri rabbi ati lakka maabuudi jechuun namni rabbi bira nam sadi lama haayee rabbiin akkas jedhu kaafira jaamanii je rabbiin kafaranii jiranii je isaanowwan kun ammoo azaaba laleessaa qammasuuf jiranii je si fasaru jiraabee kan ta'e malee tiyyaamati tanis wanta haalaatis irraa fudhatu jiru tiyyaamati akkaataa jechuun jirtu. Qammasuu jiran hin jenne qammasuudhaaf ta'an jedhamsa jalaahin. Isaan akkas jedhan suni guyyaa qiyaamaa jechuudha azaaba laleessaa dhandhamuuf ta'anii qammasuun afaan Amaaraati. Dhandhamuuf ta'anii jechuudha akka ati fassarti akkasiin. Namni rabbiin tokko yoo azaaban isa ni qammasanii akka aanni kun ibsutti nama rabbiin tokkicha jiru ilaahun waahid namni jiru. Kufri la. Kufri la waan biraatiin qammasuu danda'a. Eeywa kaafir jecha jiru keessatti ilaahii waahid namni jiru azaaba ni dhandhaman hin jenne rabbiin. Kufri la waan biraatiin qammasuu danda'a wanjalii birootiin rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Kufriin waan sinjee bara aanni nu barbaadu kufrii dubbata jira bara deema. Bara inni nu barbaadu kufriiti. Kufruu marra jirra malee waan biraa keessa hin jiru bannuti. Okko nami rabbitti sharrisiisin tokko rabbiin subhaanahu wa ta'aala akka isan qaxxaane qaalii seenee fi. Egaa namni ayata kana keessa gizee fassaramu namni rabbiin tokko jedhu azaaba dhandhamaa hin jenne ka rabbiin tokko warri jedhu rabbiin. Eeywa kanaafuu waaqeffataan rabbiin tokko jedhee eessatti eessa kaafira. Hamza Ibnu Hasan. Yes. Waan rabbi haa jiraatu. Quraanni rabbi haa jiraatu. Quraanni rabbi. Bakkii irra wal dhabne tanaa miti. Ibnu Hasan. Dafa waraabadha. Dubbate jaaniigaa hey. Ibnu Hasan. Kan duuba boodiira wallahi akka yoo baas yoo mana maa somti didanii. Yes. Dhageeffadhu. Siifini maa dhageeffadhu amma xiyyaan si dhageeffadhu. Amma xiyyaan si dhageeffadhu. Abootee hidhatee xiyyaan si mammee. Way ajaa'iba. Mee isa ka yaa jamaa inni kun maayikii qabadhaame. Maal ta'a? Qabadhaa amma xiyya faraqaan atis fidhatte Ibnu Hasan. Tayyib anas gaafatam. Hidhattee obsi haan inni fassara. Anas gaafatam. Obsi jenne. Way. Okko anas gaafatam. Ilaa haddii biqaa akka reefu tutti amma. Maaliif ni fassareen fixa? Atis fassartee fixxane dhageeffadhu kaaniif fassareetiin fixa. Mee Ibnu Hasan naati itti maamee mee ustaaddiine Ibnu Hasan bakki irratti wallamne waaqeffataan rabbiin tokko jedhanii bakka irratti waaqeffataan rabbiin dubbatee je. Aboo faraqaan xiyyaa'us. Bakka hana je. Nuufa fassaru dhiisa. Faraqaan xiyyaa'us. Fassari ammaan jedha. Mee dhiironni kuwwan cal jedha. Inni nuufa fassaruuti. Walitti nu dhiisa baarakallahu fi. Akkana bakka. Meeshaa bakka. Gaanii an fixadhee ka Ibnu Hasan kana fixadhee yoo nam takkalleen yoo Ibnu Hasan taate malee na wajjin hin haasa'ina. Maayikiin abbanannaan deeme. Aakhir kalaam rijaal waahid. Abshir mirga kan keessi eeyna. Anam mirga kee gaatti foofiya. Yalla. Akkana yaa Rabbiin. Laqad kafara alladhiina dhugumatti kafaranii jiran qaaluu warri jiru inna Allaha thaalithu thalaatatun akkuma Ibnu Hasan fassara jechuudha. Har takkallee deemuun deemuun. Warri rabbiin tokko harka sadeen keessaa tokko warri jiru kafaranii jiran. Wamaamin ilaahin garuu rabbiin kuni tokko malee hin taane akkuma inni jechuu yoommoo akkana jechuu tana dhiisuu baatan azaabni laalee isaa gartee dhandhamuuf ta'anii kufrii tanirraa yoo deebi'uu baatan jarabbiin ilaa akhiri aayaa. Kana jechuun Wamaamin ilaahi ni fassare amma. Aboo dhaabbadhu faa. Yaa jamaa akkatti fin deemaa jala maal ta'a Faalte beekaa. Anarratti dhiisa yaa jamaa. Ustaazdiini maa ikan banatina. Simbira darben gaafattan simbiraan deemulli. Akkana. Kana jechuun namni rabbiin tokko jee aata kana keessatti rabbiin azaaba seenan jee gonkumaahuu hin dubbanne ifumaafuu rabbiin deebi'ee rabbiin tokko ofiin jee jechuudha. Namni rabbiin tokko jee gonkumaahuu azaaba seenan ni dhandhamanillee hin jenne. Kanaafuu waaqeffataa jechuun nama rabbiin tokko maqaa dhibbaa dachee fi samii uumee fi makhluuqa dachii tana keessatti uume isa amannaa namni jedhu kanaaf kaafir jechi jaamu isaaniin maluu jeetiin viidiyoo waraabee jechuudha. Kaafir jecha jedhu keessa gonkumaahuu hin seenanii hin jedhan. Video ti yata dubbitin tani na maxxansa jechuudha. Isin galtee mi?
Hinga fa dama ga nagal ana nagal kafir jechi jo sani malungian khanuman je dubbiti bari obsa khafi aynin fitadani naga fatta dubbiti ye khaysatti akuma nanje ibn asani dufe qur'ana kasuma fasare namni rabbin to kojo rabbin ni guba je ran dubbanne ibn asanis khono wanne birata kallen njirtu nagetta assalamu alaikum ciao la Tanabi sinja bar ibnu asam bana ki tanabi sin beitani bar arsani jirta wala bana ki na kuma silang kuma amala huno waqifatan kuno raga waqifata sif kenne raga amala waqifatan amala balagiran beitu hangana mili kutu mali binni khina isya kuno waqifata لا ابن حسن عجلة ديبسا ديبتابي واقع فتاس كيس ربين دبته bari isin asitti duufi wanni keessan tokko naan gamme tun aaqila ta'uu qabdan barisin aaqila ta'uu qabdani majaahila wajjin hawwaalu taaltanii yani nama qadrii saadhaa hin beenne ol fuutanii hoggaasin bakka kennitanii fi akkana gootan محمد بالا غروف اما يسلا نت وچني كم يوم نمي تكو وچ او كلما طن اما هو نكرا نديسا انا جاي لالو محمد دايك يفدي بكو تبارك الله فيك يا جماعه دغ فدا يا اخي نما في بيكو سني نما دغ فدا فاين في سا يوم انت كان السلام عليكم بافنا ني قران ايغا سامي بك كان وما من اله الا اله واحد جل جرايان ربي بكين جل اسمه فاصله ايش كده معبود يا جماعه رجعتوا محمد يا جماعه انا ما فهمت بتنا يا جماعه بارك الله فيكم انا ما فهمت بتنا ما بيان الراوس وقلت كاواسني ادقيته القران انا ساعات كمين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربي كمين قران فاهم ما عرف نجلا قال لك بتاعت ترى بيادك ما عرف نجلا قال لك اسيتي اني كما في خرابنتي برامات خرابنتي برسلا وادا قسيمو قرآن كوني برسلا يو في فسر النجنة ورشي عمال جدي فسر اذبحوا بقرة جتشو مالك تفسر عائشة قال جتشو تفسرامي يو كفرت دي ما فريو بواتي باب القرآن ان الله يرفع بهذا القرآن اقواما جرامي اذا كنافو of beeku kana ni isa yafa yun kamnu aw kullama tanna dhubabu zajarta yani yoro titi sibirite ufrado warta la ufrado warta tuma yiftasa فلذلك بكم سردا بتيو سيف اهلا وسهلا وان نيما غدغن وغدا سني فكاتا نوتي آية نتاكا قبا وما من إله جتون أصلا أن رب جديم تفسر يولا جيسين رات جبرمان هنجرون جدي ما لقينا لأن الإله هو المعبود وما من إله جبرمان هنجر ربي ونجر زكو كان هنجر ربي في إله والأد معنا نسالة كان أحباشوتة ربي في إله معنا تكروف الله في ربي معنا نساء والأد ربي خالق جتون الله معبود جتون أتحدى جت تفسير سلفوت الرافدين لفسني كونا نندا لغة اللي يرفتن أفعل لغات اللي لفسني كونا نندا إله جتو معبود وما من إله جبر من هنجر جتو لما لي ربي هنجر جتو وما من إله إلا إله واحد جد آيك أصلا آيك أكنا في مج ومجت تقومت جبر من هنجر جبر ما حكان جبر متوكيت شمالي كان كان جدو آية